dhiisi jedhamnaan dideen gubadhe. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha biyya hambaas biyya keessas kan jirtan hundi keessan baga bacaqii gannaarraa gara booqaa birraatti darbitanii barri 2017 bakka jirtan hundaatti kan jaalalaa kan eebbaa kan gammachuu kan milkaa'inaa kan yaaddan baratti guutuu kan hawwitan baratti milkaa'uu isiniif haa ta'u barri haaraa kun hunduma keenyaaf baratti waan gaarii dhageenyu biyyi keenya nagaa taatu nutis maatii fi fira keenya irratti nagaa argannu bara nagaa rabbi nuuf haa godhu. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya guyyaa irraallee seenaa bareedaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa jechaa anis gidduu kana kanan badee qophii maayyaanaa fi har'a kunoo tuttuuwwan guyyaa arfan booddee walitti deebineerraatii laayik, sheer, sabskiraayib gochuun viidiyoon kun namoota hedduu bira akka dhaqqabu na gargaaraa jechaa kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Namni kuni gogaadha kan ofiif jedhe malee kan namni sattime hin dhagahu jedhamtanii yookiin immoo jettanii beektu jedhee yaada. Jireenya keessatti ejjennoo ofii qabaachuun bareedaadha. Namni hedduun ejjennoo mataasaa otoo hin qabaatiin hafee gama tokkoo gara gama biraatti yeroo raafamu yeroo utaalu ni argina. Kun immoo faayidaas miidhaas qaba. Akkanumallee ejjennoo ofiitiin turuun ejjennoo ofii qabatanii haga dhumaatti falmuun bakkattis nama miidhu qaba bakkatti immoo nama miine qaba. Fakkeenyaaf Saawuz Afrikaa keessatti Niilsen Maandeellaan hanga uummanni koo bilisa bahutti qabsaa'uu hin dhaabu jedhee qabsaa'ee waggaa 27 haga hidhamutti ejjennoo isaarraa duubatti hin deebine. Dhumarrattis ejjennoo isaatiin milkaa'ee Niilsen Maandeellaan uummata Saawuz Afrikaa bilisa baase. Toomaas Edison ifaa elektirikaa har'a mana keenyatti qabnu milkeessuuf si'a 1999 akka haaraatti yaale. Hiriyoonni isaa dhiisii maaf dhamaate yeroo jedhan lakki jedhee didee addunyaa kanaatiif bu'aa akkana bareedu kaa'ee darbe. Ejjennoo isaatti haga dhumaatti cite. Ejjennoo gaarii ta'e haga dhumaatti qabaachuun nama boonsa milkaa'inaafis nama geessisa. Haa ta'uutii garuu namoonni tokko bishaan qorre, bishaan qal'ate, bishaan furdate jechuun ejjennoo kan qabaatanii jiru. Gorsa namaa yaada namaatiif bakka kan hin kennine sirrii akka hin taanellee otoo beekanii jireenya isaanii keessatti ejjennoo koo malee duubatti hin deebi'u jechuun gatii kan kanfalan bakka tokkotti kana dhiisii hin godhiin sittaafu irraa deebi'i yeroo jedhamnu waa lama yaadna. Inni tokko namni akkana nuun jedhu nuuf yaadeetii nuuf dhimmameeti jenneeti. Inni gara biraa immoo nutti naafeeti carraa kana waan inni hin arganneefi jennee yeroo dinnu qabna. Dhugumattis namni waa lamaaf gochaa nuti raawwannu dhiisi nuun jedha. Inni tokko gaarii nuuf yaadee inni tokko immoo akkanuma nutti naafeeti. Kana gidduutti bahaa galma oliif gadi raafama yaadaa godhanneetu yookiin akka dhiisnu yookiin immoo akka raawwannu nu taasisa. Yoo dhageenye dhugumayyuu ni dhiisna yoo dhaga'uu baanne immoo ni raawwanna. Haa ta'uutii garuu dhiisuufis itti fufuufis qaama nuun jedhe kana sirriitti beekuu qabna. Fakkeenyaaf haati, abbaan, obbolaan, hiriyaan dhugaa waan tokko dhiisii yeroo nuun jedhan dhiisuufis itti fufuufis sirriitti itti yaaduun barbaachisaadha. Hiriyaan keenyi tokko firri hinaaffaa nurraa qabu wanta sana waan hin arganneef yookiin immoo qixxeessaa waan na taaneef qofa wanta nuti deemnurraa dhiisii siif hin ta'u jedhee yeroo nu dhaabsisus yeroo nu dhiisisus ni qabna. Booddee nutis darbinee otoo yeroo jennutu jira. Kanaaf qaama dhiisi nuun jedhe kana negatiivii isaa fudhachuu otoo hin taane maaliif dhiisi akka nuun jedhe sirriitti beekuun barbaachisaadha. Sanaan booddee murteen kan keenya. Haa ta'uutii garuu hundumti keenyiyyuu wanta dhiisi jedhamnee goonetti wanta dhiisi jedhamnee dhiisnetti wanta fayyadamnes wanta miidhamnes qabna. Seenaan har'aas kanuma nutti hima. Haadha manaaf abbaa manaa mana tokko keessa wal jaallatanii walii galanii waggaa 10 waliin jiraatanitu ture. Waggaa 10 jechaan
gaa'ela keessatti salphaa miti. Jaalala, kabaja, wal danda'uu, wal dhagahuutu keessa jira. Gaa'illi bara kanaa waggaa 10 gahuuf miti baatii tokko gahuun abjuutti ta'aa jira. Dhaloonni si'anaa gaa'ela keessa yeroo seenu wanta kana dura namni biraan keessa seenee hin beekne itti fakkaatee qorumsa gaa'ela keessatti mudatu jalaatii dafee baqatee yeroo boo'u, yeroo gaddu, yeroo gaabbu ni argina. Haati manaaf abbaa manaa kuni bara jireenya isaanii keessatti waliin ijoollee 3 waliin godhataniiru. Dhimmi yeroo amma waliin jiraachuu isaanii miti. Gaa'elatti otoo hin seeniin dura yeroo waliin dabarsanitu seenaa kanaaf sababa ta'e. Haati manaan otoo gaa'elatti hin seeniin isa malee dhiira gara biraayyuu hin beektu. Maatiin ishee sirriitti kan guddisan, kan of eegde, amala kan qabdudha. Haa ta'uutii garuu maatii qabeenya hin qabne keessaa dhalattee guddatte. Hanga humna isaaniitti garuu waan dhala isaaniif ta'u godhanii qalbiidhaanis qaamaanis guddisaniiru. Abbaan manaan immoo otoo gaa'elatti hin seeniin dura kana dura gaa'ela qaba. Gaa'ela isaa duraa keessattis ijoollee 2 horateera. Haa ta'uutii garuu waan kana yeroo sanatti jaalallee kan taateetiif haadha manaasaa ammaatti hariiroo jaalalaallee qabadheen beeku jedhee taasa'eera. Namni jaallate ijji isaan argu mitiire. Isheenis dhugaa fi soba ta'uusaa bitaaf mirgatti ilaaltee otoo dubatiin dura amantee jaalala waliin eegalte. Inni otoo haadha manaa fi mana qabuu, ijoollee 2 horatee qabuu, akka dargaggeessa haaraa qeerrootti dubartii kana waliin jaalala ho'aa waggaa 2 dabarse. Turtii waggaa 2 booddees seeraan mana murtii deemee haadha manaa isaa duraa kana hiikee ishee kana fuudhe. Dubartiin isheen haaraa gaa'ela isaa hiikee ishee biraa akka dhufe gonkumaa waan beektu hin qabdu. Haa ta'utii garuu gaafa heerumaaf murteeffattu maatii isheedhaan deemtee gaafattee turte. Maatii ishee bira dhaquunis jaalallee ishee kana qabattee dhaqxee nama kanatti heerumuu fi jettee yeroo gaafattu isa biratti isaan homaayyuutti hin dubbanne. Jajjabeessanii gadhiisanii dhala isaaniiti waan ta'eef garuu waamanii intala isaanii qofaatti lakki dhiisii namni kun waan siif ta'u nutti hin fakkaannee jedhanii isheetti himu. Warra maatii waan na ta'eef maaliif akkana jettanii guyyuma tokkotti beektanii jaalallee koo waggaa 2 waliin hin tureef addunyaa haaraa natti argisiiseef akkamiin dhiisinaan jettuu jettee isaan gaafatte. Yeroo kana isaanis namni gaa'ela yeroo dhaabbachuuf jedhu dhiirri maatii intalaa bira yeroo dhaqu baay'ee sodaata, baay'ee qaanfata. Obbolaa ishees maatii ishees ija sodaatiin ilaala. Haga kanaatti sinaasa'u. Haa ta'utii garuu jaalalleen kee kabaja nuuf hin kennine. Qixxeema keenya akka garaasaa haasa'a. Haasa'uunsaa rakkoo godhatee otoo hin taane haa ta'utii garuu namni ija beekuu qaba. Har'a nuutiin kan hin sodaanne kabaja ammaaf malu kan nuuf hin kennine borsa irratti rakkoo uumuu danda'a. Kabiraa immoo umuriinis xiqqoo kan si caalu fakkaata. Wal gittanis haa ta'utii garuu wal madaaluu dhiisuu dandeessu. Gaaddidduunsaa akkanumaan nutti hin tolle jedhanii maatiin deebisanii fi yeroo kana intalli maatii isheetti baay'ee aarte, baay'ees gaddite. Hariiroon ani isa waliin jalqabe waggaa 2. Waggaa 2 jechuun jaalala keessatti waan baay'eedha. Bu'aa bahii hedduu waliin dabarse. Bakka isin na gargaaruu dadhabdanitti isatu irreenaaf ta'ee na gargaaraa ture. Otoo inni har'a jireenya koo keessatti hin argamne ta'ee tarii kana fakkaadheen deemuu hin danda'u. Isin maddiitti eeyyama keessan malee na waliin kan ture isadha. Kanaaf gonkumaayyuu ani san dhiisu. Hanga lubbuun koo addunyaa kanarraa dabartutti isa waliin hin jiraadha jettee maatii ishee didde. Maatiin garuu ammas irra deebi'anii ayyaanni keenyi nama kana siif hin jaallanne. Maal ta'a nama iji keenyi beeku baasaaf galmasaa arginu maatiinsaa qe'ee keenya keessa jiraatu waa'ee isaa sirriitti beeknu otoo barbaaddeetti heerumtee nuuf nu gammachiisa. Kan nuti ijoollee keenya irraa barbaannus kanadha. Ofiif gaa'ela yeroo dhaabbattu nuuf immoo maatii isaa fira nuuf goota. Amma nuti nama kanas hin beeknu, maatii isaas hin beeknu. Intala keenya akka gannetti yaanna jechuun deebisanii fi intalli isaanii firummaa isin argattaniif jettanii anaan jaalallee korraa addana baasuuf hin yaadinaa. Rakkoon qabu maatii isaanii birattis bakka isaan jiranitti wal baruu dandeessu. Walirraa fagaatanis walitti dhiyaatanis firummaadha jettee maatii ishee didde. Ejjennoo ishee kana qabattees gaa'ela kana keessa seente. Abbaan manaan kun immoo abshaaladha mitiire gaa'ela isaa duraa hiikee cidha yookiin immoo aruuza otoo hin taasisiin
Isheen garuu otoo barbaaddu akka isheen hin mufanneef kan cidhatti baasnu kana mana hojiittiin siif bana jechuun amansiisee gaa'elatti seenanii dafee dafees waggaadhaan ijoollee 3 ishee deessise. Gaa'ela isaatiif hanga isheen ijoollee 3 godhattetti homaa rakkoo tokko iyyuu hin argisiisne. Maatii ishees kabajaa ishees kabajaa waliin jiraatanii dhugaan ni qallatti malee hin badduu hin cittu jedhama mitiiree. Booddee irratti haati manaa kun otoo jiraattuu abbaan manaa ishee kana dura gaa'ela akka qabuu fi ijoollee 2 akka inni qabu ni dhageessi. Haa ta'uutii garuu kana kan dhageesse gaa'elatti seentee waggaa 7 booddeedha. Waggaa 7 booddee maaliyyuu duubatti deebisuun ulfaataadha. Dhageessee baay'ee gaddite. Keessi ishees baay'ee dhukkube. Sanarratti mallattoowwan abbaa manaan akka ishee waliin hin jirre mul'isan baay'eetu jira. Yoo dubbatte dubbii isheef kabaja hin kennu. Mana hojiillee akkuma ol fuudhanitti baneefii ture. Haa ta'uutii garuu erga deessee booddee ijoollee ishee guddisuuf jettee mana hojii kanas cufte. Hiriyoota isaa gaafa gara manaatti fidee dhufu isheen gaafatu yookiin immoo hin eeyyamsiisu. Mana keessa maaltu jira maaltu hin jiru jedheetti hin dubbatu. Keessummaa eeyyamuma isaan fidee mataa isheerra baasa. Yeroo isheen lafa dhaqxu dhabdi maallaqni nyaata mana keessaaf yookiin immoo wantoota garaagaraa itti fayyadamuuf kennuu fi maallaqa homaa bituu hin dandeenyedha. Kanuma dandeessee dandamattee guyyaa tokko abbaan manaan koo jijjiiramee gara mana isaa laala jettee otoo eegduuti cobxoo irratti fanxoo akkuma jedhan kana dura gaa'ela dhaabbatee akka diigee fi ijoollee 2 akka qabu kan isheen dhageesse. Kana qofaa miti. Kanaan erga sabartee booda dhiirri dubartii 2-3 bira gahuu bare dhoksaadhaan ammallee waa biraa hin dhabu jettee shakkuun faana jireenya isaa yeroo hordoftu hoteelatti dubartoota garaagaraa waliin baha. Haadha manaasaa duraas deemee ni argata. Ijoollee isaa duraas hoteelatti waamee ni affeeraan. Ijoollee isaa affeeruun gargaaruun yaraa ta'eetu otoo hin taane akka ijoollee qabu garuu haadha manaasaatti himuu qaba ture. Gaa'elatti illee otoo hin seeniin jechuudha. Maaliif dubartii bira deemtaa miti? Maaliif kana natti himnee miti? Mana keessa waamti xiqqoo rakkoon yoo godhate maaliif kana ta'e jettee haati manaan yeroo dubbattu balleessaa isaa isa guddaa waan na beekuuf ishee xiqqoo kanammoo dhoksuun waan ittiin ulfaanneef balleessaa ofii balleesse haadha manaasaatti galagalcha. Akka ofii balleesse gonkumaa hin amanu. Kanaan otoo jiraniiti hiriyaan haadha manaa kanaa mana murtii keessa kan hojjettu haadha manaasaa duraa waliin walitti deebi'uuf mana seeraatti deddeebi'aa akka jiran ufteetti himte. Si'a kana gaa haati manaan kun baay'ee gubatte. Waliin jiraachuunis itti ulfaate. Kanaan deemtee jireenya ishee har'aatti gaabbitee maatii isheedhaan abbaan manaan koo akkanadha. Kana dura kana godheera. Amma immoo kana narratti gochaa jira jettee yerootti himtu dhimma keeti durayyuu akka hin taane sitti himneerra jedhanii deebisaniif maatii ishee bira deebii kana waan argatteef isaanittis gadditee hiriyoota ishee bira deemte. Abbaan manaan koo akkana amma immoo kana narratti raawwachaa jira jettee yeroo mariisistuun otoo ana ta'ee guyyaama inni dhala godhachuu isaan dhagahe mana isaa dhiiseefiin baha jedhanii dabareedhaan akka isheen kanaan booddee isa waliin jiraachuu hin qabne isheetti haasa'anii. Kanaan haati manaanis gara mana isheetti deebite. Gadi teessee yaaduu eegalte. Abbaa manaa ishee kanarraatii adda bahuu barbaaddi. Haa ta'uutii garuu ijoollee 3 qabdi. Ijoollee 3 kana guddisuuf immoo maallaqni nama barbaachisa. Isheen immoo hojii maallaqa argamsiisuuf hin qabdu. Ogummaan barattee ijoollee 3 guddisuufis ishee harka hin jiru. Mana hin qabdu. Waliin hin ijaarranne. Qabeenyi dhaabbataa jedhame otoo waliin adda bahanii adda qooddatanii hin jiru. Kanaan murteessuu dura baay'istee gadi teessee yaaduu murteeffatte. Kanaanis yaaddoo baatii 6 booddee yookiin immoo gaa'elaan waggaa 10 erga jiraatanii booda tarii yoon isarraa adda bahee manuma maatii isheetti waan deebituuf ijoollee ishee 3 kana qabatee torbee tokko haadhaaf abbaa ishee bira jiraachuu murteessite. Kanaanis isuma eeyyamsiistee lafa nagaa gootee maatii ishee bira ijoollee ishee qabattee torbee tokko jiraatte. Haa ta'uutii garuu guyyaa 2 ol buluun baay'eetti ulfaate. Haatiif abbaan jireenya rakkinaa jiraatu. Duruu waan ishee fi ijoollee isaanii kaanirraa dhufuun nyaatanii bulu. Si'a kana isheen deemtu immoo wanti mana keessa jiru guyyaa 2tti dhume. Karoorsitee waan dhufteef torbee tokko jiraatte. Ofiis beelofte. Ijoolleen ishees beela'anii. Haatiif abbaan ishees waan nyaataniif waan dhuganii dhabanii. Torbee booddee gaddaa gara mana isheetti deebite.
jireenyuma dadhabsiisaa kanas jiraachuuf murteessite. Otoo adda baatee itti tola. Haa ta'uutii garuu adda bahuuf immoo waan qabatanii adda bahanii nama barbaachisa. Waanuma gaa'ela keessa rakkoon jiraateef qofa keessaa fi gadiin ba'anii miindaasaa ijoollee lama duraaf kutaa. Si'a kana immoo ijoollee kanaaf yoo kute kan ga'us baay'ee xiqqoodha. Walitti bu'iinsi hamaas ni uumama. Kanarra jettee haati manaan kun walumaan jiraachuu murteessite. Abbaan manaan ishee akka garaasaatti dubbatama. Kabaja kan jedhame hin kennuuf. Diida yoo barbaade bulee yoo barbaade halkan qixxee dhufa. Akka garaasaa ta'am. Haadha manaa akka manaa qabu dagateera. Amma immoo inumaayyuu haadha manaa isaa duraattis deebi'uufi. Kana hunda garuu haati manaan akka hin beeknetti akka hin dhageenyetti isa waliin jiraatti. Hiriyoonni ishee dhufanii abbaan manaan kee kana godhe bakka kanatti argine jedhanii yeroo isheetti dubbatan gurra ishee qabatti dhimma isaa jettee jiraatti. Gaa'elli kuni kan ture waggaa 10dha. Gaa'ela salphaa miti. Kanaan booddeef garuu wantoonni nama yaaddessan hedduun jiru. Otuu gaa'elli obboleettii keenyaa jireenya keessan ta'e maal gootu? Yaada maalii kennituuf? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Dhiisii wanti jedhamni duubaan rakkoo akka qabu bor oolee bulee akka jaalalli har'a ho'aa ta'e akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Yoo murteeffataniitti seenan immoo dhukkubbii bor dhufuuf illee danda'uun baachuuf of qopheessuun murteessaadha. Sana ta'uu baannaan rakkootu jira. Maatiin nu jaallatu, hiriyaan nutti dhiyaatu, nuuf yaadu dhiisis godhis wanti nuun jedhu of duubaatii sababii waan qabuuf sababii sana beekuun murteessaadha. Jaalalli bakka fedhettiyyuu uumamuu ni danda'a. Gara gaa'ilaatti yeroo deemamu garuu nama beekan maatiin gaafa dhalatee hanga guddatutti ija isaanii dura namni ture bareedaadha. Hima diddeen du'an didduu jedha mitiiree Oromoon yeroo mammaaku seenaan obboleettii keenyaas kana. Isin immoo maal jettuun? Tarii otoo hiriyaa ishee taatanii yookiin immoo ishuma taatanii seenaan kun kan keessan ta'e maal murteeffattu? Yaada keessan komentii jalatti barreessaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaan guyyaa har'aa kana fakkaatti. Akka isin irraa barattan hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee hin dagatinaa. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.